بيان كلن جين السجن بركم لما في كل تربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا في جالتم توتا جري بكتابة كايو جرنيا كان كيتي مرتس كايو جرنيا كيتي مرتس جت جلت ترجمت الهندي كيسانو أكم جرتن نجاجرتو سنين جتة نمون هدون إبسنو بدا ويا يومي أكاتا يومي ساعتي ميكا ويا هومال واندرم غافتات تنجج إسساني في غبابسي كتاب نسكنا كايو جرين يكيتي مرتسي جدا كتاب نكون جتش ويا نموتنو جامسا جا سغلفا غافا ويا كدني بويان الحدا يوكا هو موتنو dilbata xiqqaa isa jennuuni sa'a torbarraa jalqabee kan eebbifamu ta'a jechuudha. Sababa kanaaf hundi keessanuu kuni guyyaadhaan wal qabatee akkasuma sa'aatiidhaan wal qabatee ibsa gahaadha jedhee yaada. Guyyaan 10 jiini 9 bara 2017 akkasuma sa'aatii 7 irraa jalqabee galma giddugala aadaa Oromootti bakka keessummoonni hayyoonni doktoronni daa'uun munashidoonni argamanitti bifa ho'aa ta'een ni eebbifama jennee yaanna insha Allah. Kanaafi hundi keessanuu warra asirra jirtan namoota 10 20 30 aaditti godhuudhaan ergaan keenya kun akka bira gahu akka gootan dhaamsa isiniif dabarsuu barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.